dargaggeeyyii moosisaa gaafatamaa siyaasa haamleen ulaachuuf darajjeen meerre darajjeenis waldaan dargaggoota Oromiyaa caaseffamaa isaarraa kaasee hojiiwwan adda addaa hojjechaa tureera. Hojii kanaanis miseensa isaa hawaasa keenya uummata keenyaaf tajaajila adda addaa laachaa tureera. Tajaajila inni laachaa ture keessaas gama hawaasummaan, dinagdeen, siyaasaan gahee caaseffamaa isaarraa barbaachisu baroota dheeraadhaaf kennaa tureera. Egaa bara kana akka waldaa dargaggootti akka waldaa dargaggoo Oromiyaa damee godina Wallaggaa Baatti piroojeektii kanaan wal qabatee kutaawwan adda addaa karoorfanne kutaa 17 jechuudha kan amma sila daawwachaa turtanii kutaa 17 kanaan wal qabatee specificationin jalqabaa geggeeffameenii tokkoon isaa qarshii miliyoona 1.7 akka xumuramuu fi specification nu dhiyaate ture. Kana gaafa deebine ilaallu garuu humna of harkaa qabnuuni ijaaruu waan hin dandeenyeef galata guddaa nurraa qabachuudha waldaan dargaggoota Oromiyaa keenya jaarmiyaaleen dargaggoota godinaa koreen qindeessituu keenyallee galata guddaa nu biraa qabu. adeemsa kaleessan baratamneen ijaaramni kamuu biyyi kamuu ijaaramtee itittee jijjiiramichi tarkaanfachuu kan danda'u diinagdee cimaadhaan siyaasni biyya tokkoo itituu kan danda'u diinagdee yoo jiraate. Kanaaf tireendii addunyaarra jiru san fakkeenya godhachuudhaan waldaan dargaggoota Oromiyaa yaa'ii isaa booda kaleessa karaan baratamneen yaadama ce'umsa diinagdee waldaa dargaggoota Oromiyaa burqisiisuudhaan guyyaa har'aa ka'umsa imala isaa keessaa tokko kan ta'e diinagdee haaraatti galuudhaaf shaakala eegaleen takka jedhee eegaluu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aa eebba piroojeektii qofa osoo hin ta'in guyyaa akkuma magaalaa Naqamteetiif fuulli haaraan baname waldaan dargaggoota Oromiyaas ce'umsa riifoormii diinagdee isaa eegale takka jedhee magaalaa Naqamtee giddugala warra kumsaa morodaa kan taaterraa takka jedhee sochii isaa eegalee jira jechuudha. Sheedii fuulduratti hojjanne qofa osoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti duuba kanattis bakka arginu kan gamoo haaraan dabaallee fuula magaalaa Naqamtee kan fakkaatu amma jijjiirama koriidarii faana wal qabatee guddina magaalattiin eegalte tumsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti fooqinis akka bakka kanatti gamoon waldaa dargaggoota Oromiyaa fakkaatu gamoon dargaggoota Oromoo fakkaatu akka ijaaramu taasisuudhaaf waldaan dargaggoota Oromiyaa waadaa kan seenu taate. Akkuma quba qabdan mootummaan jijjiiramaa hojiiwwan hojjetu hunda keessatti kan inni ittiin hojii isaa golabu dhaabbilee ijaaruudhaan. Ijaarsa biyyaa taasifamu keessatti dhaabbileen ijaaraman taanaan kaayyoon sun kaayyoo nama dhuunfaa ta'ee hafa jechuudha. Nuti deeggarsa gochuu qabnu hunda kan taasisnu ta'ee nuun alatti dhaabbilee faayinaansii kan biraa baankota adda addaa dubbisuudhaan waldaan dargaggoota qabeenya kan inni qabu lafadha kan inni qabu lafa qabu sana irratti immoo akkamittiin faayinaansi godhame gamoon gurguddaan irratti ijaarame gamoo ijaarame kana keessatti immoo dargaggoonni keenya illee akkamittiin irraa fayyadamuu ta'uu danda'u kan jedhu piroojeektii gurguddaa bocanii hojiitti galanii jiru.
hojiitti galanii jiru. Hojii uummata baraaruu gaafa rakkinaa ani yoo dargaggeessi kun otoo hin jiru rakkoon kamuu biyya kootti dhufuu hin qabu. Hawaasa kootti dhufuu hin qabu dargaggeessi keenya hojiiwwan gurguddaa hojjechaa tureera. Sana keessaa akka agarsiistutti tokkoffaa irratti ofiima isaanii kan nuti illee baay'ee galateeffannu abbaan barbaade jiraates jiraachuu baates qindoominni jaarmiyaalee keenya jiru kaaniif barnoota ta'uu danda'an jedhu madaallii akkasii qabna. Maaliif ree wal utubanii wal bukkee dhaabbatanii federeeshiniin dargaggoo kun waldaa dargaggoo otoo hin jedhiin gurmuun dargaggoo kun waldaa dargaggoo otoo hin jedhiin walii isaanii utubanii galma manaa ba'aniif sana qabatanii ofii asitti qindaa'anii dargaggoo aanolee godina keenyaa keessa jiran qindeessuudhaan illee hojiiwwan qalama magariisaan barraa'uu danda'an gurguddaa baran of harkaa qabna waan ta'eef warri kana qindeessitan guddaa galata qabdu. Jaarmiyaalee kana warri hooggantan warri sadarkaa Oromiyaa irraa dhuftanis gama akkasii fi madaallii akkasii jaarmiyaalee keenyaaf kan qabnu beekuun gaarii ta'a.